Khalid Hussein jedha. Kana ani kunoo tana diqqallee isinii fidaa kana duuba deebisee. ቆይ ካኑመራ ሀሳብና ኩኒ ሙጫኬ ከአንጋፋት ካሊድ ከና በጣም ነው የምታሳዝነው። ሀዳን ቀብዱ አባን ቀብዱ ኢልሞ ቶኮ አቺ ቡቴ ደብደ ቶኮ ግዲን ቀበኒ ወራና ጀላ ጌሰኒ ወላሂ ረከትል በክት ረከቱ ደቡን ከነ ጫሉ በረምን ነምኒ ሂ ረከታ ዮ በክት ረከቱ ቀባቴ በረ ደበረም ጮንቱን በር ረከትል በክት ረከቱ ለደብደ በጣም ታሳዝናለች። ኦሶ ሀዳ ቀባቴ ሀዳ ኡፊቲቲ ቦቴትኒ አቺቴ ፉረባ አባ ኦሶ ቀባቴ አከሲ ኢልሞ ኡፊ ደልትለ ደብደ ጀቹ ያ ረቢ ሙድሲ ወላ ረቢ ሲሃ ሙድሲ ወላ ረቢ ሲሃ ሙድስ ከወራነ ከተ ይሩለ ረቢ ረሳተ ራዚ ያቀቡ ወላ Simbeessisuu barbaadu cubbuu haasa'uun barbaadu namni dha'ee ijoolletii wajjin naga ta'ee garuu jechuun ilma namaa kana ta'ee anis ilmoo dhiira qaba cubbuu irraan kaa'u maaliif jennaan ijoolleen hin barbaadanii yeroo tokko hidhamee bakka hidhaatitti anaa wal dhabe malee abbaan keessan ilmoo teessan isinii waliin dhabne dhaqaa gargaara innaan ofirraa ari'ee jechuun ijoolleen achiin booda ummaa anchi eenyaan ati falligin minde eenyaa sugaa dimnaan jaan ijoolleen amaarifa fayyadaman nun ergini ammaan booda achumattuu nun kaleessin umma piliis nun barbaaddu naan jaan anitti dhiise ijoolleen tun haga jabaatanii gize mee yoo na tursiise malee viidiyoo gize isa biraa inni biraa deemuu hin qaba xiqqishuu ta'ee isinii ol baasa eega uf beekanii akka isaan abbaa ofii kanan daganne akka warra hin daganne itti ergaa ture dhaqan ijoolleen miknyaatum hin lolaani bakka hin nyaanne dimnaan jaan maaliif hin deemne anaa wal dhabe malee abbaan keessan isin jaalata bara laa nu jaalatu ummaa nu ari'aa bara fuula nutti hin tolu bar bakka inni mahee dalfalligim jaati qishuun kun faa jechuudha. Kanaaf yoo mina albaata waan rabbiin beekani wayin ajuuzaa godhanii fuudhanii alatti osoon uf beekun dhaqu abbaa ofii san bira. Yoo gara biraatiin nama biraa itti godhe waan shakkii godhadhe nama biraa itti godhe gara biraatiin ana miidhuuf jecha dhimma kana gurirraa milisee nama bira kaa'een alatti isa biran jiraatu mucaan waan galtanii yoo galellee immoo dhaqee achi dirasii inshaallah isin agarsiisu ta'a. Ani immoo aslii kiyya madaa guddaa baadhee tareef waan ta'eef madaa kiyya keessa amalanyaa turte ati maal duratti fuudha inni hin lolta inni naafta laala amalanyaa fi amma gizee biraa gaafa daa'ima kiyya argadhe isin tabsiisuu danda'a amma nani nama saladiini kiyya dhabee miira keessa jirudha dhugaatii yallee immoo namni ollaa gandi hagaarra haadha isaa wajjin jiraane sii galee haati isaa waggaa 11 minaamina haadha isaa wajjin jiraane adaamaa jiraatanii nama guddaadha. Haga amma dirasi yoo gabayaa oolee galu buna bitaa fi shunkurtii waan adda bitee itti goree kennaaf. Maan naan jaan haati isaa tuni waan naan jaan bira tanii naa'imaati yaa naan jaan. Ati ilmoo daa'ima gaafa daa'imni kun badee jechuun waraana deemee shee umariin jiran gaafsanii naa'imaati yaa naan jaan naa dawwalanii. Odoo akka ani deemi hireetee barbaada ilmi kiyya wallaalee siin jee hin deemte har'a ijoolleen tun facaatee qullatti naftu ani si himee ture maal sii goa naan jaan soddaatiin tiyya jechuudha. An soddaatii xiyyaa wajjin amata 10 mana takka keessa taa'e abbaa warra kiyyaatiin wal gadhiise abbaa fedhee murteessaa aanan isaanillee Dubaayii kana keessa irra jechuudha. Haadha abbaa warra kiyyaa wajjin waggaa 10 jechuun mana tokko keessa. Kanaafuu anamma asirratti dhugaatii yeesoo hime namni argu hin jiru. Har'aallee haga dadhabe kana dhiise malee gargaaruun dhiibne jechuun akka haadha xiyyaatti ni jaaladha na jaalatti hedduu nama kabajuudhaan jirti har'aallee. Yaa hojii kana shanan kana keessa quban qabu waan taateen beeku jiraatu baates laakiin nama guddaadha. Adaama keessa taa'ee aayilaandii guuraa oolee galee isitti gora akka haadhatti. Namni hedduu jechuun Adaamaa 06 keessatti mee warri beektan jala gara. Intala ilma keetiin seenu bari intala tattee heerumtee deebite seena akkami sammuun isii abbaa ilma kee gadhiistee sitti deebitee si wajjiteetti yaa'an namni martee jechuudha. Seenaan kiyya fagoodhaas dhiikoo. ati jaarsa keetti walloltee soddaatii hojiin ta'a turte waggaa 10 taa'e abbaa warra kiyyaatiin adda bahee soddaatii wajji waggaa 10 taa'e isinii gale odoo isiin adda bahee yoo hojjedhee galu itti goramu na dhugee biraa gala naa guduunfitiin guduunfaaf jechuudha isinii gale. Inna namni amma dhugaa namaallee beekuu dhabuu danda'a. Laakiin namoonni nama deesse ijoollee xiyyaa ilaandi guddise dhabuu qofaas liikoo. Hedduu keessi kiyya nama daa'e amborullee yoo naamuran tikkeetti nama galuu barbaadu bakka boruma bariitu tana yoo kan namni naamuruu jiraate ani galuu fedha. Ekkeetti Dubaay irraa Itoophiyaa meeqa? Ani hin beeku. Saaladdiin meeqa taate? Rakkasadha Dubaay irraa Itoophiyaan. Meeqa? Kuma yoo baay'ate kuma iloo mi'a qabdi mi'a baay'ee qabda. Lalaan waa takkaan qabu annabsee xiyya malee maal qaba maa eenyu waa bite ijoolleen xiyya facaate.
Yoo baay'ate birii kuma takka ta'a. Kuma takka 800 100 kanuma. Dirhama kuma moo? Eh Birri Itoophiyaa meeqa dirhamni kuma? birii kuma 40 wayii ta'anii. Kuma 40. Birri kuma 40 tan giftiin kannitanii firee asirratti as keessa baafattee bitattu maal gootanii ijoollee Dubaay nu qarachiiftan. TikTokii irratti baafattee bitattu murattu. Birri kuma 40 kuma 40 doolaara meeqatu taabeetani giftii meeqatu kuma 40 taabeetani. Keedeen argaa inshallah. Giftii qoya hin irreeyna irreeynee waan tikkeetti gurra fi qoya doolaara meeqa kuma 40 ta'a. 200 300 koyinii kuma 60 yoo kennitaniif koyinii kuma 60 tikkeeta hin mura. Laa ammallee waan dubbachuu barbaadu warri Dubaay hin jira yoo dhugaa Ililli irraa warri barbaadan siraat irratti na guuran. Tikkeetii hamuuratu hin gargaarra biyya galtee carraa hamma kuratu qamaa eega qabaatu. Ililli irraa kaasaa waan qabdan kennaafi koyinii kuma 50 kuma 60 argatanii tikkeetii hin taane. Hayyee hirree gudii sanan ililli keessaa qabdan 100 keessaa qabdan 200 keessaa qabdan giftii kennaafi asirratti. Isira gattuu qaba. Fayyee thank you so much. Isira gattuu qaba. Jabaadha. Ililli irraa kaasaa warra qabdan jabaadha. Jabaadha hundi keessa. Ani keetii kiyya thank you so much. Hundi keessan isirratti 500 dhibbaan kumaan 2,000 waan dandeettan. Hundi keessan waan dandeettan namni 8,000 kun waan dandeettan kennaafi. Waan dandeettan kennaafi. Waan dandeettan. Okay, asli xiqqaa san ol baasu. Ol baaftaa qoy. Waan dandeettan qixxumsaa. Allahu akbar Allah. Rabbi siyamil keet, Rabbi siyamil keet, Rabbi siyamil keet. Rabbi siyaa kenna. Sagalee kiyya ulfaadhu galatoomi mangistii kiyya. Guyyaa balaa Rabbi mana dirree keessaa isan baasin dirree waraanaa keessa isan baasin walla kaampii isan baasin guyyaa balaa Rabbi umrii siyaa dheeressu. Maaltu beeka yookiin akkuma abiyyi kana achuma waraana keessaa mootummaa ta'ee boru mucattii kana bar suuraa jala ka'uuf barbaannaa bar. Wallaahi. Madaami si waame haadha kaaniin. Maal jetti? Laa shaantaa as fidinaan jettee mucattiin egaa sinarraa fuutee itti fidde. Jitu, thank you so much. Ulfaadhu galatoomi ulfaadhu. Amma osoo Rabbi si godhee mucaan kee kun mootummaa ta'e amma asliin faantii kun akkatti gaafa ati waraana keessa badde sagalee taanii si barbaadaa turanii mana kenniif hin jettaani mucaa kee kanaan. Jechuun hin daassaaf Rabbi bakka gaariin si warri isa duraatu mootummaan taane aslii kiyya si lafumatti Rabbi waan ofii jaallatu sii kennee bakka yaadaatanii si Minyootno shigiree lama osoo ta'e yoo jettaani garuu rakkoo kiyya kana itti himta. Minyootiin kiyya ammaa osoo inni naa ta'e Oromoo guutuu akka kennu siin dabalatee si awwalaati. Wallaahi itti na himta garuu. Itti si maal viidiyoo kana seeni waraabaa kaayamee jiran waan Rabbiin beekani seeni waraabaa kaayamee. Dhageeffadhu. Abiyyi amma kun Abiyyi ilma haadhaa tokkochaatti gara haadha isaatiin jechuudha. Daa'imummaan waraana seenee osoo bakka kara jira haadhaaf abbaan hin beekin haatillee jalaaf kara fuula Rabbii deemte kamanni mootummaa ta'e argan. Amma sii galee akkasuma maaltu beeka Rabbiin kun wayii fi sii miskiin akka boottu kana.
ሚዩት ጎረዳ አይ እንግዲህ ኡሙ ካሊድ እሺ ዶክተር ኡሙ ካሊድ Khalid Hussein jedha kana ni kunoo tana diqqallee